نبي نجسو قريش دچا مرزته جت نجبنا محمد قالوا نجنو يا نشيدا كان قال يرو جولما كيسني كان يو كده يو هم بين اللي نشيدا كان هدون كيسني بيت نجدا يادا أبا let's go أسر ريفتني كاني بالبلا أرجع أسر ريفتني كاني أما أنت نسين رابر بادو كوبي لينك نيجاها تابتابي كان بيانس عندي مليون هذا مليون أتوقع كل ما سينو كمنا hanga sagantaa keenyatti muraati jechuudha. Isin dhaggeeffataa gurraan harkaan taaptaabii qofa iskiriinii bakka fuula kootii kanarratti afuma kanarratti taaptaap qofa gochaa dhaggeeffatudha. Bakka taa'ee jira baay'eetti hin dhiphatina bareedaadha. Allahu nu yaachisinii waan keenya malee nu yaachisinii. Namni abbaa keenya kana asitti affeeramanii argamuu isaaniitti gammaddan copy link godha hundi keessan yoo copy link godha yeroo bareedaa waliin dabarsinaa waan hedduu irraa argatan jedhee yaada hedduu akka irraa hubattan illee abdii qaba namoota gurguddaa hedduu as jala argaa jira Muhammadiin fa'a kinoo Muhammadii keenya barsiisaa Muhammadiin jechuudha Muhammadiin nuti iyyuu dagadhe amma miyuutii keessan baradhaatiin maashaallah bareeda jira sirreeffattani. La ilaha illallah. Miyuutii irraa isinii baasaa qaa. Miyuutii irraa baasaa achi biraatu qaa. Ayya bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Irra deebiidhaan ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa abbaa keenya manguddoo keenya baga nagaan nu dhuftan. الحمد لله ilma gaarii ilma fahmii qabu kan gartanii hegereen abdattu kan lafaa fi lafeelleen itti hafte naqee baluu keetiif ulfaadhaa baga wal agarree jedhaanilleen Hayyeme eenyu akka taatan jalqaba hawaasa kanaaf ufnu ibsaa wal baraanii nama bilbila isin bira dhaggeeffataa jiru san hin qannaseedhaan yookaan isin bira asii qani sagaleen deddeebi'aa jira nama isin bira dhaggeeffataadha. na bira namni hin jiru. Sagaleen kun maal ta'e as deebi'a laata? Hin beekne akkam ta'ina laata? Qoyaa Shinni deddeebi'a? kiyyatu na as deebi'aa jira. Amma sirraahee jira. Hin deebi'a xiqqoo. Okay, takkitti gad bu'aatiin ol deebi'aa gad isin buusaa. Deebisaa ergadhaa gastii keessa yookiin abaaboo wayii darbaa ol isin deebisaa. Family koo taaptaap godhaa ishee please. Ol isinii deebisaanii taaptaap godhaa dhaggeeffadhaa. Video keessan banaa neetworkii kiyyaa miti. Hayyee miyuutii irraallee baasaa sagalee illee banaa. Miyuutii bakka ila sagalee irraa bananii kanarraa banadhaatiin sagaleen keessan miyuutii irra jira. Maashaallah amma bareeda. Sagalee kana. Inna gamami? Indagama alaan dagama. Hayyee sagalee illee sirraahee jira. Mee jalqaba maqaa keessanirraa iddoo dhaloota keessanii iddoo jireenya keessanii eenyummaa keessanirraa haa kaanu namni isin hin beeknellee warra jenereeshina haaraa hedduu warra miidiyaa kanaatii ilmaan teessanii wal baraame. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكانك يا شيخ عبد الحادي شيخ عبد الحكيم جاما دالوني نانون دالوتا كيا بها أوروميا بها بالي بها أنا قولتشا غندا خطيبة جدام غندا خطيبة غندا شيوما خطيبيتي دالوني كيا نانون أمو ettis baradhee
madrasaalee itti baradhe naannoo Dirree Sheek Huseenii fi akkasuma naannoo Yabsaanaa Qaaqullaa jedhama. Eegasii ammoo achirraa bakkiin an irra ture naannoo Roobeeti jechuudha kan madrasaa barsiisaa ture. Bakki madrasaa barsiisaa ture tokkoffaatti ganda Shaalloo yookaan Gaaroraa naannoo Roobeetti kaluudhaa Shaayya gubbaa jechuudha. Togona gubbaa. Akkasuma achirraa eegasii gandi biraa kan itti barsiise Saambituu Waltahii Bariisaa magaalaa Roobee kanneen hundatti Daarara Kadaroo kanneenitti madrasaa bakka hedduutti Baalee keessatti barsiisaa ture jechuudha. Maashaallah galatooma dhalataa Baaleetii fi jireenyaa fi guddinaan illee yeroo dheeraa akka Baaleetti dabarsitanidha. Walumaa galatti miidiyaa kana ka daawwatu dhalattoota naannoo kutaa Oromiyaa 11 biyya keenya naannoo garaagaraa warroota jiraatanidha. Warra Baaleen takkaa dhufee argee hin beekneef mee Baaleen akkamitti ibsitanii akka isaan dhufanii biyya keessan kana daawwataniif mee ergaan isin qabdan maalinni? Dhugumatti biyyi Baalee biyya yoo bishaan jedhan aanan nama obaasu keessumummaa dura namni keessumummaa nama qeebaluu qaba bakka keessumummaa itti qeebalamu dhufa. Baalee dhufuudhaaf kan dhufe argee jira. Ka hin arginillee dhufuu qaba, dhufee ilaaluu qaba. Baalee jechuun biyya yoo bishaan gaafatan aanan nama obaasuu. Biyya gaalaati, biyya re'eeti. Biyya re'ee namatti qaluun shunkurtii illee geenye akka karameellaalleen ulfaanne jechuudha. Kana eenyu nuuni beeka. Biyya qabsooti. Biyya seenaati, biyya sheekotiin isiilleen bobaa kanatti kitaaba fannifattee bobaa kanatti maal fannifatte yoo siin jedhe hoo? Meeshaa biraa meeshaa qabsoo fannifataa turte jechuudha. Akkasuma lafti seenaadhaa Dirree Sheek Huseentu keessa jira. Holqa Soofumartu jira. Bakki maqaan dhawiin bakkiin biraalleen hedduutu jira. Asiin ammoo garuu maal jedhee ibsa Baalee seenaan Baalee achirra hagana yoo tuqe hin gaya baay'ee waa baay'ee jira jechuu barbaadeeti. Madda turizimiitii dhuftanii yoo daawwatu barbaadan bosona Diinshoo fa'aatu jira. Waa hedduu laggeen gurguddaa gaarreen mimmiidhagoo qabeenya uumamaatiin badhaadhaniitu jira. Walumaa galatti koottaa Baaleen daawwadhaa isiniin jenna. Ustaaza keenya kan isin beekamtan baay'inaan karaa nashiidaatiin nashiidaa ammoo nashiidaalee hedduu babbareedoo qabdanii mee walumaa galatti waggaa meeqa dura isin kan nashiidaa baasuu eegaltanii wanti nashiidatti isin kakaase yoo akka isin nashiidaa kana baastan kan isin godhe maalinni? Nashiidaan keessan jalqabaa hoo kamaal jedhu ture asirraa kaana? Barakallahu fiikum rabbi barakaa isinii haa godhu yaanni kiyya wayita lafaa ka'u madaa lama qaba. Madaa tana yoon fayyaan lafaa ka'e ijoollummaan abboota keenyarraa kan dhaale tokko madaa diinii madaa diin akka fedhetti da'waa godhuudha jechuu carraasan akkamitti diiniin kun bakkuma fedhetti hin dubbatamne akkamitti ol hin baane kan jedhu madaa qaba. Saniin lafaa ka'e wayita lafaa ka'u. Lammaffaa ammoo waa'ee oromummaa kana yoo ilaalu oromoo yoo jedhu maali oromoon kun maali? Maaltu duubatti nu hambise? Akka arrabaatti namni maanu laale? Maqaan oromoo jedhu kun maaliif kabajamuu dhabe maali kan jedhu laale yoo jedhu abboota keenyatti yoo haasawanii abboonni keenya nutti haasawan haala oromoon keessa dhuftee fi haala gabrummaa jiruu fi haala miidhaa isin keessa turte yoo natti haasawan kana lamaan keessa dhufe. Kana lamaan haasawaa dhufe. Kana lamaan qorataa turre. Madrasaa nashiidaa kanatti wanni na kakaase tokko waliin haasawuun rakkoo ta'e, wal dubbisuun rakkoo ta'e. Yoo kan seenaa haasawuu taate keessi fagoodha. Namni lama wal bira dhaabbachuun idaa ture. Maaliif wal bira dhaabbattan maal barbaaddan kan jedhuun namni nu biraa dhumaa ture. Fakkiirraa naannoo an jiru kanatti ulamaa'iin namni 5 walumaan haasawanii wahiif wal geettan ka jechuudhaaf guyyaa zuhrii dhumanii asraa dhiiga dhiqanii bakka sanitti namni salaataa ture jechuudha. Kanaaf nashiidaa san keessatti hojjetan dura hoo lubbuun tiyyatuun akkam jirti? Lubbuun tiyyatuun karaa qabsoo deemina dhugumatti qabsoo fudhattee gabrummaa balaaleffattee saba kanaaf uf kenniti diiniin hoo uf kenniti wayita jedhu nafsee tiyyatana mee isii gorsee isii dubbisee laala jedheetti nashiidaa weeddisuu jammare. Yeroo san keessatti maal jedhee jammare? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allahu ya Allah, Allahu Allahu ya Allah. Rahman si gabbaru hasabe nafsi ya maru dadhabe atumaan seena amaru kalika golle nu gabbaru. Allahu Allahu ya Allah, Allahu Allahu ya Allah.
رحمن سي قبارو حسبي نفسي أمارو تدبي أتمان سينا أمرو خالق كل نقبرو نفسي نركان باتي ما سيادون نزنتي حقرتنا نانسي سيارقام رينكو مرو أتمان سينا أمرو خالق كل نقبرو أچراني كاليغا أكنا فكات Mee nashiidaa yoo jettan nashiidaa nu jalaan gabaabsinaa sagaleen keessan hedduu bareedaa akkuma isin ammoo waa jettanii namni waa irraa barata amma boodallee nashiidaalee keessan irraa dubbataa yoo deemnu goolabaatumaan dhaabaa malee rakkoon qabu yeroo bal'aa qabnaa walirraa nuti isin ifannu nashiidaa keessan kana mee xiqqootti nuufuufa yoo irraa yaadattan taate. بريدة نشيدة اتفو فندرتي أني مدرسة برسيسة توري قرآن قرازيسة توري درسة آب برا قرأيتو مدرسة ما آب با الرافودي جرلو مادان قرازيسة توري نشيدة برساتم بكا أنجار قد تجد أمو مدرسة يولي قرآن برسيسة توري شالوفا برسيسة نمني يرو سنبرتا يرو سنين كارا صدركا غيه هيتاتيتو أنندك كم نفاتو جر صدركا كانت أنا كايسات إني بيكامو بيكامتين إسا نرى الفقاتي جتوكيج كبجانا كبجا نما كبجاتي نما ديك أقول دالله كبجو شيخ عبد السلام كدير دعوة قرآن الداعي المعروف داعي بكما ألف بقى جدي قرآن كراسي نما كبجاتي جيتشون دك أبندن دوية شودا أصو إتوها سوا جدي أرى صدركان إساني إيه سجر إسان فا قرآن كراسا توري أشرا نشيدا أشوان إتوفي إيقاسي أمو نشيدان أشرا جمري بسم الله الرحمن الرحيم الله الله رحماني مرتو قبرو الله الله خالق مرتو قبرو يا خجل ما خجل مغلون مرو يا خجل ما خجل مغلون مرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا فاسنو نعمانو كان شكري جاكل جنو نبا ما باهم كانني جهانا قرو يا خجل ما خجل مغلون مرو دكتورة دوكو گاجس مينو من گرے بیگان دوارا فوجن ڈبنے وانترے اگم گباتا ڈبے بیے کے سجنو یا گجیل ما گجیل مگلو انمرنو اگم تڈمے اگم تجرم سلپتے موتی بگوکن جواتا مغلوکا مرا موہتے سمجراتا فدو اجے سوفی شانو یا گجیل ما گجیل مگلو انمرنو اصحاب الرسول ندلبو کستے نظرے دے ملے اگم تو دنیا ہورتے اگم کھڑو میں جنت الفردوس جنو یا گجل مغلوم نمرو مصب الخیرین در در دینے کتتے جہال علمہ رسول ربی کرتے فلن جدے کننی فردوس جنو یا گجل مغلوم نمرو جہاد کھانا باندنا مرگان کبتے مرگی مرمنا بتانا دفے بوتتے وان گفتو جدے نگا لبہودان جرو یا گجل مغلون مرو بتا مرمنا نلکانی ساتھیں کبتے دیگا ہر کرا گدرو بیوم یادتے جنت لالے نواف لالان جرو یا گجل مغلون مرو لا الہ الا اللہ ارتی دوئے کتتے اجول مانا جنت ربی فلتے آلیا صحابہ دمان کتی دمرو یا گجل مغلون مرو اجول نما وگا کدنی افورے جنت والے وانفینے بلتے زیوری فردوس فدے کننی عمری دان ترو یا گجل مغلون مرو وان ابو بکی سو مرتنو بتے منگودو کیسا کدورا دینی کبتے واہل رسول کبیران ابنے یو مرو یا گجل مغلون مرو واہران ابنے ولین سے نگاہ رہیرا صبح میں دبی کتاب ربی رجنا اجیسا رفتو رسول تیسا یو مرو یا گجل مغلون مرو الريم قبل رسول کا بغارا لفن جيسني جل رفي جلبكو كنر
وصوصي يدو جدل بودانا ترو يا كجلما كجل مغلو إني مرو براتي كده جلبسان بيربيته ميلا سجلا جوين البيزتي إن كاسو جد نبي نادو مجسمي إنكو مرو يا كجلما كجل مغلو إني مرو بوفني سنيا سيلا لنا جسمي نزاتي إماماني سارجة بكون بيته رامني آدا رامت رسولان ترو يا كجلما كجل مغلو إني مرو مال راتا تجرني نبه بولي سكيا يا كناف جده گدی سے وراب دنیا جدے نياتا میں فوجس وی کن کو رنجرو يا گجلما گجل مغلو ان مرو سنکا سجد نبی ادرا وان فر جسمی جوتا ہے افان نوب سے جدن نبی صبرو رسول لے کر فوندوے جسمی رنجرو اتے تو بنے دے بے کانو ترو صبری اکسی رحمان مراہرو يا گجلما گجل مغلو ان مرو وان گاف بدی بولے سکو ڈگیتے نبی نجسو قریش دچا مرزیتے جیتے نجفنا محمد گلون انجرو یا گجلما گجل مغلون مرو جنانا صحبا رسول بوا ورانتو ایبو رسولا دینتو کرکو ها گرتو اگم تو دیگا واللہ لمکام نمرو یا گجلما گجل مغلون مرو دوار دیگا سا امی عمران کتتے Arraga jate garaaji arraga guya jate garaa saidate garaaja sente jamarte seifi nanchiru ya gajelama gajelu maglo inni marro Allahu Allah Rahmani martu gabbaru Allahu Allah Khaliqa martu gabbaru ya gajelama gajelu maglo inni marro ya gajelama gajelu maglo inni marro wabillahi tawfiq ما شاء الله ريفو يرو واجتني أستاذ عبد السلام فاتلي أنا رتك أراني أنا تقرأ ساتوري وانجر كاستني مي إسانين اللي والكباتي حالة قرأوا في قراسيسو كيستي توري يرو اسم قرأة سان كيستي سرنون دربان تري يرو مسجد إجارون هندن دامني كيستي يرو مؤذني مسجد كيستي أذان هندن دامني كيستي حتى زبنا ديو كان آگا برا درگی کے سيو مسجد فانم نيو اجاري تياني هدا تراني ريبا تراني واحد دو دربه برنوت الدين كيستي مي قرمات اكمي كيسا دبرتني مدنو دي سنكبدني في مالو يادة چستا اگا بگا نگا فتنی قرماني امني هيوني كاليتي في علماء كالي كيسا تري ديرا باية الفاتا باية ججبتوري naannoo keenyatti dhaaduu wahiitu jira ta yeroo sammaqaa dhawan raas quraa'uun iyyaayee bala'u jedhan jechi koofiyaa adii yoo garte rasaasan darbadhu jechuudha raas quraa'uun iyyaayee bala'u maalii fi gatiin qabu du'ullee homaayyuu miti darbachuu ni dandeetta jechuudha ulamaa'ii yeroo san keessatti Sheekh Muhammad al-Khaxiibii jedhanii akka ganda keenyaatti namni caalimni macruuf beekamaan waa'ee tawhiidaa kanarratti gad dhaabbata namaati jiranii waa'ee oromummaa kana beekuu kiyyaan duratti abboonni keenya waytanutti himan ummata kulubaa weessan jedhaniini ummanni kulubaa sun qabsoo oromoo tana diinis qaraasisanii da'waas godhanii kanaa wajjiin ammoo asirratti hidhatan lafee tanarratti mallattoo wayii qaban. As keessatti lafee wayii hidhatan garuu ani isaan hin dhaqqabne seenaa abboonni keenya waytanutti haasawan qabsoo yeroo sanirraa. Ummanni wan isaan beekuun da'waadha bakka carraa argatanitti ammoo waa'ee oromummaa kanallee babal'isaa deemanii lafee asitti hidhatan. Asirraa lafee qabanii kuluba jedhanii beekamanii yeroo san keessatti namni isaan gargaaru waajjira keessatti kabbadaa radee jedhanii baalee naannoo baalee keenya kana bulchaa keessoo isaanii garuu inni quba qabaa inni maal akka oromoo ta'ee fi akkuma gartanii ambabilaa ta'eetu isaan gargaara hin beekne waan san addaan hin baafanne isaan gargaaraa ture akka miidhaan isaanirra hin geenye. Osoo akkanatti beekan qawwee mawzeerii bitatanii laga dhaaree jedhanii laga kanatti caalimni kun goranii shankoora qotatte dhaabaa muuzii dhaabaa harka tokkoon darasaa wayitesiin dhufte hagana lafaa naa qottaa na gargaarta waan si qaraasisuuf dirqama si qaraasisu hagana si qaraasisa ammoo opportaayimii eegas irratti dalagattu hagana ilmi dabaladha jette boolla takkallee taatu boolla shankoora naa qottee sii dabala ofiifis ammoo shankoora hagana dhaabbatta jedhanii lafa kennaniif darasaan akkanaan hin teettu.
Osoo akkasitti ta'an isaan illee duroomanii darasaan isaan biraalleen muuzii fi shankooraan duroomanii seenaan isaanii agarraattu shankooraa fi wanni adda addaa naannoo sanirra jira jechuudha. Achirraa deemuudhaan qaraasisuun baay'ee darasaan miidhamaa turanii qaraasisuun baay'ee dhiibbaa guddaarra ture. Mana barumsaa baradhaa barumsa seenee barumsa baradhaa mana sadarkaa tokkoffaa magaalaa Jaarraatti baradhaa. Afaan Amaaraan beeku firii lama sadii beeka yeroo san keessatti akka qabsoon jajjabni namni dammaqee ofirraa waa eegu. Afaan Amaaraa firii lama sadii beeka firii lama sadii tanatti walaloo wahii jammaree beeytanii. Walaloo wahii barreesse ijoollee bira taa'e. Minim gizeewu birazim wushat bittaay goltoo eunat inqilfinaatinjii almootachim kattoo jedhee barreesse saleeda irratti. Jechuun aga fedhee yeroon dheeratee dharti gaara taateellee mul'attu dhugaan hin rafte malee duutee achiin iftattu guyyaa tokko kaatii kan jedhu. Ahaa yoona poolistii keenyaa sa'u baasita jarbaa oollee jedhanii isa duuba waatu jira jedhanii na hordofuu jammaranii haga lubbuutti haga gandi kenna marti naanneeffamutti mana barumsaa keessaa bahee deeme jechuudha. Yeroo san keessatti idaan kenna afaan Oromoo dubbachuu. Yeroo tokko achuma keessatti osoo jiru ijoolleen namni wahii Wallaggaa kanarraa dhufe Oromoodha inni Oromoo kiristaanaati. Ati bar Oromoodhaa naan jedhe. Akkam ati Oromoodha saba Oromooti ati. Maalaan Islaamaa miti akkamitti Oromoota? Islaamummaan amantiidha. Ati sabatti Oromoodhaa ahaa na ajjeesisiisee min jennaan booyee gale hagas takka yeroo dhiibbaan jiru keessa turre jechuudha san keessa gabaabinumatti diinii duniyaallee walumaan lachuu walumaan dhiibbamaa ture. Waan kanarraa yoo haasa'e baay'ee seenaan nama fageessa baay'ee dheeraa jechuu barbaadeeti baay'ee keessa fagoo. Wayita san keessatti gaa harka tokkoon waa bobaarratti hidhannee deemne akira dadhabnaan warruma waa hidhatu hayyoonni gaa wayita nutti kennanii bobaa kanatti kitaaba qabannee bobaa kanatti waan biraatiin deemataa turre jechuudha. Akkas keessa ture garuu yeroo san garaagarummaa waan ammaatiin qaba. Namni walitti dhufee yoo du'ellee waan keessoo fi ka qabu kana diinatti himu. Yoo du'ellee ni mutu amalee bakka dhufetti manni mana keeti obboleessi obbola keeti wal ummatee wal uffatee walitti dhoyfatee wal danda'ee akkasitti jiraata. Waan nama tokko bira kaadhe mistirii abbaan fedhe arguu hin danda'u jechuudha. Gaafa barbaade darasummaa deema gaafa barbaade achuma fudhadhee ulee tiyya gara lolaa kiyyaatiin qajeela. Akkana keessa ture. Wal obsuu fi wal danda'u irratti seenaan guddaa ture jechuu barbaadeeti. Maashaallah bareeda galatooma ulfaadha. Gama nashiidaatii yoo dhufnu jalqaba irratti barakami barriisin nashiidaa dalagdanii qindeessitanii kaasettiin keessan jalqabaa barakam bahe. Bara 1987 kaasettii kan ol baasee achi dura biyyumarratti jedha adeema. Barri an ol baasee kaasettiidhaan waraabee teephiin mul'atu jammare bara 1987. Bara 1987. Waggaa 30 meeqa jechuudha. Waggaa 13 waggaa gara 31 jechaadha. Akkana. Umriin kiyyaa waggaa 30. Hayyee. Dhalatuudhaaf waggaa tokko dura kaasettii baasan jecha ishee. Akka hin ta'a naam. La hawla wala quwwata illa billah. Nee kaasettiilee keessan isa jalqabaa san eessa yeroo san akkamitti kaasettii dalaganii eessatti dalaganii haalli kafaltii isaa hoomee akkam ture mee waan sanirraa nuu hima. Kaasettii dalagu piroosesii fi adeemsa isaa akka barbaachisu. Yeroo san keessatti kaasettii dalaguudhaaf kaasettii sirbaa yoon ta'in muuziqaa adda addaa yoon ta'in kaasettii toohidaa dalaguun baay'ee ulfaataa ture. Ani Muhammad Amin jedhanii namni wahii baalee roobee jiranii isaan kanatu na waamee mana na fidee akkanatti waraabdee kaasettii tana sagaleedhaan gadhiifne jedhanii suuraa bilaakima gurraacha kana wanna goone waraabbiif wayita jennu isaan illee baay'ee naannessanii nu biraa hidhanii isaan ammoo jalaa gannu deebisanii akkasitti nu biratti gartanii nu kennuu didanii deebinee yeroo lama sadii deebinee afuraffaa irratti waraabee kaasettii akkasitti gadhiise. Yeroo dura mana ittiin dhiyootu isin waraabuu didanii. Eegaa namni biraa akka waraabu hin jiru gaa nama tokko nama kiristaanaa wayiitu waraabaa ani isa biraan dhahinee Muhammad Amin kana biratti teephi ma'aadii akkanumaan teephi ma argine waraabneetuma eegasii sagalee tottolcheetuma Muhammad Amin kun gadhiise akkuma naannootti malee eegasii
waggaa hedduun booda waggaa gara shammoo jahan booda Addis Ababaa dhaqee birraa mana muuziqaa atti eegas Kadiir Martuufaallee yeroo san Finfinnee jira. Isallee haala adda addaatiin walitti moo'itaa qabna. Mana isaa ture achitti kaasettii 2-3 waraabee eegasi. Akkasitti. Kaasettiileen sunniin kamaal jedhan fa'aa turammee irraa. Kaasettiileen keessan jalqaba daddalagdan sunniin karaa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah asmaa keetiin si qabee. Allahu Allah asmaa keetiin si qabee. Nagaa jeelchimee garaa garaa dabee. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Bismillah jedhee maqaa rabbiitiin jammara. Kaaliqa uumee horate makluuqa mara. Alhamdulillah maqaa rabbiitiin jalqabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Diiniin Islaamaa tawatti dhufeen seeyni. Rasuulli Rabbii akkamitti miidhamanii. Danda'een himuu waan diinitti isaan dhaqqabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Qureesha keessaa namshantu diinii qabate. Rasuulli Rabbii shanansa waliin dhokate. Shaneessoo Hamzaa leencatii Rabbii ol qabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Gaafa Umaruu nama nabiyyee jibburraa. Jetteen Qureeshaa Muhammad ajjeesinurraa. Jecha jaraatiin Umar ajjeesuu hasabee. Seefi fudhatee qajeele karaa nabitti. Namticha wayii isatti dhufee karaatti. Mee Umar jalee waati gaafachuu hasabee. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Adda maal gartee maaja jaatamee kanatti. Ilma Abdallah Muhammadiin ajjeesuuf jedheen irratti. Jedheen diinisaa ganduma keetuu dhaqqabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Jedheen siimaa eega balleessuu kutatte. Obboleettiin dee Faatimaan dhoysaan amante. Akka namne dee machirraa fetuu jalqabi. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Umar deebee gara mana Faatimaati. Mana Faatimaa kaloonaan ulaa duratti. Dhaabatee sooftii nama caqasuu jalqabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Ulaa dhadha'ee banaana jalaa jedheeni. Cinqaan dafanii sheekicha jalaa dhoysanii. Maal bartan jedheen afaaniin jaaffii jalqabe. Umariin dhaysuu Faatimaa quraana irra teette gadi. Umar jedheeni warree fuqaraatu fidi. Homaan karaanuu jettee lubbuu teessisobe. Isin dhoysinaa Faatimaa harkaan kabale. Sindiisu jedhee narrasi ajjeesu malee. Fuulli sii dhiigee jasada maraa gallame. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Nuti amannee jettee nu marsiyaa himu. Eega amannee of duuban dachaanu lamu. Feetu nu fixii, feetu nu qalii, feetu nu gubi. Dalagi jettee waan garaan kan kee hasabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Kennimee jedheen kitaaba sanuu nagarra. Kakaddu jetteen akkan jijjiirree na dura. Injiru jedheen hindiisa malee yoo jibbe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Dhokataa bahee gabbaamu madeen dubbise. Osoma jedheen rabbisiin diinuu mul'ise. Umariin daa'imana seenuu jalqabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Manaa gabbahee qajeele karaa nabiyyee jedhani. Asaaba Rasuul bakka dhokatanii Umariin qabaan arganii. Har'a nu fixee jedhan malli waan nu dhibee. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Hamza ol ka'ee jedhee yaa Rasuul abshiru. Najjeesu malee jedheen gara kee waan taruu. Du'ateen arguu yaa nabii si dura du'uuf qabe. Jedhanii Rasuula na itti aana dura. Isin dhumtanii eenyutu Rabbiin gabbara. Agattii dhanaa namni shaadaan dhaqqabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Inni kalooyinaan balbala jalaa bananii. Hamzaan dhoorganii ufumaa foobaanii. Irree qabanii urgufa Rasuulli Rabbii. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Laa ilaaha illallah jedhee uma shaadaa qabate. Gayyaa'e mana asaabaan duraan dhokate. Ol fuudhe Rasuulallah akbarii jalqabe. Umartu diina ol baase dhoysaa ifatti. Allahu akbariin dhoysaa dhasaniin duratti. Umar amanuun zaalima mataa qaqqabe. Naa taasisime waan taasisuu dadhabee. Allahu Allah asmaa keetiin si qabe.
نقدل سمي وكراكا ردمي ناداز سمي وننداز ددمي ناداز سمي وننداز ددمي وبالله التوفيق hedduun nama warroonni amma laayivii kana teessanii nu daawwataa jirtanii nashiidaa kana yeroo ijoollummaa keessanii kan eenyu akka ta'e yoo hin beeknellee nashiidaa kana hedduun keessan ni beektan jedhee yaada. Abbaan haqaa nashiidaa kana yeroo jalqabaa baasan isaanii kanaafiyyuu Sheek Abdulhaadiidhaan wal baradhaanii warri hin beeknellee warri nashiidaa isaanii qofa beektan kan ijaan isaan hin beeknellee kino guyyaa har'aa kana isiniif finnee jirra. Isaanillee gara tiiktookii kanatti illee dhufanii jiranii nuu simadhaanii isiniin jedha. Akkam ustaaza kaasettii kana dur yoo namni baasu namni hedduun maallaqa hedduu irraa argataa hin soorama fa'a makiinaa fa'a mana fa'a bitata jedhanii mee isin nashiida irraa maal argattan kaasettii gurgurattanii? Akka dhugaatti baga na gaafattanii nuti nashiidaa irraa wanni arganne dullaa fa'a lola fa'a hidhaa fa'a malee gatii maallaqaatii miti. Hidhaa meeqaa doorsisa meeqaa roorroo meeqaa cabsineeti kan jennu malee yeroo kennatti isiin maallaqa baafti. Nashiidaan tun maallaqatti jijjiiramti jennee yaadee illee hin beeku. Rabbiillee nutti hin beeku. Akkasitti illee yaadne akkasitti illee hin qopheessine. Nashiidaa san baasuuf nama itti hidhamee jira. Nama itti lubbuun taree jira. Hedduu qabsoo akkanaa kana keessa dhufne yeroon suni baay'ee ulfaataadha. Eegasii ammoo wayita waraabnellee gaduma dhiifne malee nu herreegarraa nashiidaa takkaa oolchees hin beeku. Nashiidaan tokko lama miti kan qophaa'e keessa jiruu fi fakkiirraa amma nashiidaa maal jettuuf jira tanaa jechuma qofa jedhee dhaabaa keessa baay'ee na deemsifti. Alhamdulillah jennuun jabeessineeti jallata maraa rabbumaan gajeelsineeti jajjabaa dhibaa rabbumaan hurreessineeti balaa fi rakkoo yaramaa siddeessineeti jajjabaa dhibaa yaas shaggaran kan rakkise jechuudha. Waa hedduu keessa jira. Fakkiirraa jette ammallee waa'ee nashiidaan tiyya waa'ee qissaa Ismaa'il fa'a. Waan kana nashiidaa kana jedhan waa karoorfadheeti. Waa yaadeeti. Kanaafuu yaada san keessa alhamdulillahi rabbil alamin wanni guddaan nashiidaa tanarraa gammadu. Wannummaan nashiidaan teenna yeroo san keessatti sila addunyaarra hin naannoyti akka tuun naannawitti. Wayita Oromoo wayita waa weeddiftii beeytanii wayita dhagaa argan tagriin arganii in darbatan silaa jechuu fi bar wayita dhagaa argan tagriin arganii wayita tagrii argan dhagaan arganii jiini silaa ji'umaa yaa halkanii yeroo san keessatti waa hedduun nama daangeessa akka kaasettii san gara makiinaatiimi osoo daftaruma waysan reettu anarratti gaara daftara itti barreessu bituun gaara ture baay'ee ulfaataa ture. Annama qabsoo diiniitii fi qabsoo tana lamaan malee takkaa jireenya duniyaa lafa miidee takkaallee qoteellee hin beeku birrii 10 ittillee takka dabbalee 11 godhee hin beeku yeroon kanumaan jalatti na jalaa dhume jechuudha. Waan san keessatti yaadadha waan garaa nama nyaatu kitaaba wayii osoo jedhu takka keessaan beektanii haasawan nama dhufa. Asiin namni martuun beeka namni Oromoo ta'e Oromoo wayita waa farsitu yoo fakkiirraa midhaan ayiddee midhaan dhooytu. Nabi Suleyman jetti jala deema dubbii tana Nabi Suleyman kana maal osoo jedhan jedhu maa waaman osoo jedhu gaafa kan kitaaba irratti argee edaa Nabiyyallaahi Suleyman bubbee yaabbata gaangeen bubbeen tun gaangee Nabiyyallaahi Suleymanii Oromoo tana maaltu itti nuyin Oromoon kun haalatti ummata cimaa wayiiti jedhee yaada eenyu itti hime bubbeen tun gaangeessanii bira dabre ammallee allaattii hududaa jedhanii kitaabni allaattiin tun samaawaata 7 gartii dachii 7 gartii jedha. Allaattii tana Oromoo waan jettu ammoo hududdeen hudud jette roobni kaluu jiraa jetti argaa akkanaa qabdii maaltu itti hime kitaabni barruu wayii hin jiru. Namni wayitisan gaazexanyaa wayii ka isaanitti haasa'u hin jiru. Wanni kun badhaadhina sammuu rabbi biraa waan cimaa wayii qabdi uummata fahamiin fagooti jedhee yaada bira dabra. Saayinsii Oromoo tokko keessatti mallee waan xiinxalle kun saayinsii mataa Oromoo qofa beeytanii. Maal jetti nama madaa'e madaan ta'e madaa saree haa taatu jetti Oromoo. Maali madaa gaalaa maan jenni madaa sangaa maan jenni madaa fardaa maan jenni maali madaan sareetu maali jedhee osoo laalu gaafa kan kitaaba wayita qara'e jechoota wayii arge waa'ee asaaba godaa warra goda wasanaa hedduu ciise. Kan rabbiin achi goda san ciibsee ajaa'ibaaf eegasii isaan kaasisan waan isaanii wayita rabbiin dubbatu maal jedha
إسانا ما ديرسا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال جرى سنجرى قلتنا كما كما نتجرى قلتنا أكن شمن ملائكة جرى قلتنا إيه ربي الرهاسي سري أمو وانجدي وقلبهم باسط ذراعيه سري لساني دليل فتيج إسا جدي تبديس سرين همان شمن ما جرى قلتنا جدي كسي كتابة كيس ديمي أصولالو سرين توني أكمدان إفكشين أنقول أمني أما كيسا وان قرتني سندور قبدي وان مرا اتهاماتي را جرمي يو اني قراتي عربان دايتي عربان تويتي عربني سيتو دان جربي مرتي رادومتي جدا كنو كتابني ورمون إداتنا لالتي كيستي ساينسي سيتي معلومات اتهامي كجر ورمو توفيتو في التقام دايروسان أكنا فاكي سجره چو بربادي تي نشيدان فكير را أما اللي أما كوبي سفاكي سجرتي قرو الله الله خالق او منو مراتو كنو غدي ولي نو غلچي هدرا نو ارارم يهول لكيت تجرا سبكو ولي غلچي مي كراتو كوتي اكا اصحاب رسول ربي سنتي افدرا غاوان افدرات ايانك يا ولي غلط يا هل كان يغياهما بريسا وان بريسي چرا ارغدي دبيس اهلا وسهلا چرا لي دبو يانك يا غراتنا فيني غرارا حركتنا دفي حركرا قلمان بريسي لفكاية برادي بيجو يادا كوا إن شاء الله شرّا قُدّا أكاسي تنجر غارم وفيوان أدّا نشيدر أرغدين بيكو كنافو نشيدر راجلين إذن أرغدتن تقول له إنجرو من نسام بيدتن اللي كونكولاتا نسام بيدتن اللي إنجرو إنما وانت نور أرغن نريم جوسيسا واجر نادي بستاني أنا اللي ولا عليه ثيمي تكاسين قافة تقارو دبين أبا مرة بريدي أفان ما أبا الرأيو بهيرا كافي ميزن أستاذ ماتي ميكا قبدني جولي بيكا قبدني يرو أما كانوا هو اللي جرينيا كنا كم ماتي ورّا لما قبا ورّا درا جولي غرا فوراني أفوري قباني غوغردتي جرتي نانو كانرا أما جولي سنين ججباتي ورّا موتا في دندي ديرتي فوراني دبري سديه akkana nama haga la dubri afur nama kuda afuri hinkaba egasi ammo turetu malle warra lamun fude warra kanarra amma jollen jahajira sundidi qoda hali jirenya ga alhamdulillah da'wa deema ture gamoji kessa deema ture motoran oliga deema ture oso motoran deemu mutom la fadaye chabe turen eddun namne eddun ni beka chabe wayta ture egasi hospitala dake sibila mila kessa najira وصو سبيل ربي كن أحسب الناس يتركوا ويقولوا عملنا وهم لا يفتنون كناس بيتني تنكي في جنة وان ربنا ما قود تنكي كبدو ربي قبروت سايم فتنا ركنا لي تي فرات تي متي الحمد لله كنا فوقا الربا تكتشغتي الربا وصو كين كفل جنة تاتي هريني كنا ما تاتي فقو ده حسابني فقو أفورا بافن كان غوبتا بافني كل باب كانت تكست ميزان وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعم ربي دانغا غوندن دني انا سبيل سنفكي سامباسين هات ورا ملي ميدامي دكوبه hospitala finne wali galatti garabati saddeeti hospitala andema ture hospitala ratti mirra iro afure operation godani muran akhira amma jilba olitti ol debite ammas amma anwa bire jirti amma walin jirra heddu namani beka wallahi ni kanarrat namni ulama alle martuni beka alhamdulillah rabbil alamin isin kunu amma injirti walin jirra rabbi fayise mili debu usbatu alhamdulillah ruhin isi debite jirti akkana fakkata garu alhamdulillah ijirun bareda ad-dunya yawman asala yawman bas guyya tokko rakko guyya tokko gartani kanani guyya tokko daba guyya tokko qabenna jireenyi dunya kun akkanumaan deema kana keessa jira magaalaan amma jiru warra sanin magaalaa Baalee Bahaa aanaa Gololchaa magaalaa Jaarraa naannoo Dirree Sheek Huseenitti kalooytu akkas achi jira. Maashaallah rabbiin umrii isin haa dheeressu waliigalatti amma ijoollee 20 qabdan jecha isin waan isin irraa argamu. Naam dhugaadha. Ijoollee 20 qabaatu keessaniif maaltu isin dhagahama? In haftee natti dhagahama malee ta dhufteef waan natti hin dhagahama. Ta haftee bada amaanarraa haftee akkamitti dabaladha umrii illee as ga'ee akkamitti tabiraa dabaladha. Ilmi kun hundinuu yoo ilaale addaan gatii qaba addaan fahamii qaba waan qaba. Wayita ilma waan tokko saayinsii tokkotti qashonaan galiin isaniin walitti ilma namni duniyaa yoo firri ijoollee baay'atti rakkatti ka jedhanne angara kiyyatti akka kiyyatti qabatamaa waan argerra hedduun rakkatu wanni sun baay'een walitti waliin hin deemu maaliif awwayita addatiyyaa rakkataa ture
irra kadhee baay'ee na dhibde jiruuni kitaaba qixxaa guyyaa tokko nyaachuu dhabaa ture gaafa kaan akkasuma osoo jedhu abbaan kenna fuudhu malee jedhaniin fuudhe wayita fuudhe waan nyaannuun arganna wayita garii dhabaa wayita garii nagahumaa nyaannaa osoo jennu ilmi takka dhalattee alhamdulillah nyaata hin arganne uffata akka gaarii hin arganne firaasha bismillaahi guyyaa san katakkaa kaaraqoorrallee hin rafin firaasha ispoonjii irra hin rafne ijoolleen hin baay'atte gaafa ijoolleen shaniiraa haa godhe iyyuu hin taa'e kawa takka galiin takka guyyaa kana natti hin galle takkaan rakkan takkaan beelone takkaan dheebon anaafuu akkitti rabbi naa horatu naa ajab da'awama bobba'ee halkanii guyyaa da'awama deemaa ture gaafa ijoolleen 7-8 taatu hafuuraayyuu baafadhe kanaafuu ijoolleen dabalamuu waan haa dabale malee an karaa kiyyaan saayinsii akkasii alaabne batin ijoolleen karaa kiyyaan hin dabalamte ammas wayita amma jirtu kana baay'ee natti tolti gara tokkoon kun ispoortii barata kun diin barata kun ta duniyaa barata warri keessaa gurguddate amma osoo jedhe ka qoodaa osoo ka diinii kana osoo dhabeehoo osoo ka ispoortii baratu kana dhabeehoo kana kaddamu kana jaalatu akkanatti nagadu kana osoo dhabeehoo hundinuu bu'aa qabdi kanaaf aliyadul waahid laa tusaffaq harki takka adda sagalee hin qabdu waliin sagalee qabdi ijoollee jechuun qabeenya guddaa ni'maa asiitii miti maaliif namni kun paawarii qaba namni namaa fi maallaqaa fi waan biraa walitti qixxeessuun qabu namni gatii guddaa qabaachuun saffaa tokko keessa hantuunni osoo dhufe haga tokko addaan ari'aa beeytu garuu nama akkasii san qeerransi dheessa leencin dheessa gaala jala gaciisa horiitu harka itti kenna ilmi namaa nama ta'uudhaan paawarii guddaa qaba jechuudha hireelleen isa waliin uumamti ammallee osoo jedhe silaagaa manguddummallee bara akkasitti hin qabu keessatti ijoollee wallee nama dhaga'ee beektaniif duratti waa jedha osoo taate osoo ijoollee 5-6 argadhe hammi hawwiin qaba. Diidama sanarra jecha rabbiin tama jirtu waliin umrii isin haa dheeressu umriin keessan amaanaa amma tama ilmaanii guddistan inshaallah asumaan kanumaan wal qabsiiseeti qabxii amma kaasne kanarratti dargaggeeyyiin hedduun kan dhiiraa maallaqa hin qabu duniyaa hin qabu mana ijaaree konkolaataa bitee fuudha osoo jedhu umriin irraa deema tan shamaraa akkasi dargaggeessaaf dargaggeettiin teenyatuun fuudharraa fagaatanii jiran haraamatti galanii jiran isin eele namni osoo heerumallee dhiisee dhiira malee jiraate dhiirrillee osoo fuudhallee dhiisee dubartii malee jiraate illee waan tokko karaa halaalaatiin walumaan karaa haraamaatiin walumaan jiraata karaa halaalaatiif garuu baallama kennaa jiran isin ergaan keessan maal inni dhaloota ammaa kanaaf ergaa akkamii qabdan fuudhaaf heerumaan wal qabate kanarratti wanni ati jette kun hedduu jirti hedduu dhageenyaa hedduu nagarraa dura awwaluhu namni tokko qodaa tokko bishaan itti naqachuudhaaf qodaan kun qaawa qabaachuu dhabuu qaba horii laga dhaqee yoo obaasu kataatu taate naanniga qabaachuu qaba naanniga jireenyaa jechuun bultii ijaaru akkatti ilmi namaa kun ta'e osoo kan adda durooma adda mana ijaara makiinaa bitee gaafas fuudha jedhu osoo inni deemu ka gaafa duraa shilingii hin qabne ka wayita inni fuudhu huccuu intalallee namni bitee isallaa huccuu namni bitee duroomee isa bira taraa gaafa inni miilaan deemu kunoo farda yaabbataa makiinaan deema sadarkaa gahi 1-2 agarra kanaafuu uumaarraa dabanii hin milkaawaniin baay'ee kataasa hongoo isa dhumaati wallahi takka ammallee fuutituun yeroo qaba lazzaa qaba gaafa lazzaa fuudhaa fixate namni kun eegasii achiin booda jiruun baay'ee ittiin bareeddu nama tokkotu waan jedhe akka ijoollummaan fuudhuun faayidaa qabdu ijoollee fuudhuun akka faayidaa qabdu umriin isaa deemee gara waggaa 80tti intala mucayyoo diqqoo fuudhee gaafa kaan namni itti dhufe abboo akkam jirta akkamitti fuute jennaan abboo anaa asii laga bu'u ka'ee gaaraa gad deemu mucayyoo diqqoo jalanaa ol deemaa jirtu wal agarree walitti dhufnee wal fuunee walumaan ol dachaane jechuudha anillee dardaruume jechuudha nama jijjiiruu danda'a jechuudha namni ijoollummaa qabu waa jijjiiruu danda'a kun khataasa rabbiilleen duniyaa akkasitti barakachiisan jenna yoom fuudhin duniyaalleen hin barakattu umriin namaallee rakkoo dhufa baay'ee bareedaa miti haraamatti bu'uutu dhufa namni haraaman yoo deeme rizqii namaa keessaa barakaa fuudhama umrii namaa keessaa barakaa fuudhama kana wanni akkanaa kun qaxaasaa guddaa diin irrallee fagoo akka uumaa namaarrallee uumaa kalee hayyoonni keenya qabdurrallee fagoodha waan kanarratti hayyoonni kalee baay'ee haasawaa turte waa goddu dubbataa turte kanaaf wanni kun qaxaasaa guddaadha shari'aallee waliin waafaqu uumaallee waliin waafaqu dardarri akkasirraa ilmi akkasirraa deebi'ii fuudhi warra sibiraa galee fuudhe laale ka ilma qabu ka ati kophaa rakkattu
Ati kophaa durooma jettu inni ilma qananiisee ilma waliin taphata haadha manaa wajjin taphata. Haini waliin taphatullee ammoo yeroo tanarra achi taparte taphnillee sitti hin bareedu jirullee sitti hin bareedu. Rasuulli Rabbi maal jedhan ijoollee fuudha dubra ta isii tapsiiftee atillee taphachiiftee isiillee si tapsiiftu jedhan.